ganda ko bakka bu'ee miti. Sigale Oromoo ta'een akka Oromootti dalaga. Badiin balleesseef anitti gaafatamu ana qofaa kooti sigale. Matti haati ko bakka nani dhaladhe barbaadanii maal jedhanii arrabsanii fi tokkoyyuu hin jiru. Maaliif saba isaanii yookaanis ganda isaanii maqaa waamee gan arrabsinetti nama dhuunfaa lama sadii walitti qabamee jiru sanarraa dubbadhees dhiises anaan qofa laallata malee ganda ko waan laallatu hin jiru. Sigale ijoolleen gandaa fiigdu yeroo hundumaa tokko followersi barbaachadha ni lammata laayikii barbaachadha kuni beekamaadha isaan ala wanti isaan fidani tokkoyyuu hin jiru lafarratti jechuudha so xinnoo beekamtii miidiyaa kanarratti gaafa qabaattu immoo afaan kee waan ba'u akkuma ati amma jette eeggachuun dirqama sii galee nama gataatetti immoo akka tasaa dogoggoruu dandeessa dogoggora keessana beektee dhiifama yoo gaafatte immoo beekumsi kana caalu hin jiru akka kotti sii galee kanaafiyyuu ani Arras borus iftaanis namoonni as jala jirtanii viidiyoon barbaade eddeenaa ta'etti ta'eera. Eddeenaan taanetti immoo kun hin taane dheena naasa. Maaliifi pilaatfoormiin tiiktaakii kanaa kan inni banadhee kan Oromoo qeequun qeequu fi kan Oromoon guddisuun immoo guddisuu fi kan inni banadhe sii galee. Kanaafiyyuu soolan as lixees achi lixees hojjechuun mirga kiyyaa akkasitti na hubadhaa. Garuu viidiyoon ani hojjedhu sanarraa muffii yoo qabaattan keessaanis haa ta'u komentii jalattis akka dhala namaatti akka haati abbaan qunoxxoxxeesi guddisteetti seera qabeessaanii yoo gaaffii na gaafatte komentii kee jalatti meeshin godhee sii deebisuu nan danda'a sini galee kanaaf elaamee barbaachisa sini galee ani ganda namaan arrabsine ganda namaan tuqne waan natti fakkaate waan hin arge tokko bahee dubbadheera bakka dogoggora jiraate jettanii hiitanitti immoo dogoggora sanaaf dhiifama gaafadheera garuu borus iftaanis ijoolleen keessan baanii ennasaan saba kamiyyuu haa ta'u ennasaan arrabsan ennasaan maal jedhanii akkasuma dhaabbattanii ilaalina akkuma arra fiigaa artanii kanatti ummata keessaniif fiigaa ummata keessaniif hojjedhaa borus iftaanis ani tiiktookii koo gubuu miti guba tiiktookii koo akkasin cagadaa ooltan hunda keessan nan beeka ani followersi 1,000 qofan barbaada 1,000 ni dhageettii nama miliyoona 2 olii dhageettii koo waan yaada koo keessa jiru dubbadhee dhageessifachuu nan danda'a ummata koo kanaafiyyuu TikTok irraa dhimman qabu'an ummanni koo bichaan waan ummata koof ta'u argadhe taanaan nan jajjabeessa waan ummata koof hin taane yoon arge garuu dhugaa dubbachuuf borus iftaanis har'as wanti dubbatti na deebisuun jiru yoon dogoggore immoo dhiifama ummata bal'aadha waan ta'eef ani ummata bal'aa sana keessatti dhaladhee guddadhe waan hin ta'eef dhiifama gaafachuun dirqama narra jirudha akkasitti hubadhaa isiniin jechuumaaf tole. Ayyee sooli galatoomi ulfaadhu ela waa tokko si haa jedhu akka kotti jechuudha. Mucaa dheengaddamee mucaa ela dhuguma isa dhugaa sitti dubbadha mucaa bal'inaa jedhamu yoo viidiyoo sana laaltetti ta'e mucaa wanni Arsenaalittis fakkeenya wayii fansii kaase Manchesteritti gooliin galus mukti galus not my business jedhe ela dhaggeeffadhu viidiyoo kana qofa muramee dhufe sooshaal miidiyaa kanarra. Viidiyoon sun viidiyoo sa'aatii tokkoof daqiiqaa 55 dha. Namni viidiyoo sana dhaggeeffate waan jireenya isaa guutuuf isaa ta'u ekonomiin keessa jira, siyaasni keessa jira, dinagdeen keessa jira, tokkummaan keessa jira, jaalalli keessa jira, barnoon wanti keessa hin jirre hin jiru. Sitti nima. Waan sana keessaa jechuudha. Garuu bakki jarri namoonni fuudhanii ba'an namoonni ajandaa barbaadan namoota muraasa. Bakki isaan fuudhanii ba'an. Maal jedhee deebisee agartee inni dheengadda deebii kenne anatu mana namaa dhaqee mana keessa waan hin dhufeef waanuma qabdaniin na keessummeessitanii anati dhufee bilbila keessan keessatti argame waanuma qabdaniin na keessummeessitanii maaf na arrabsitan isiniin hin jedhu yoo fakkeenyaaf na arrabsitan yeroo sana ni taa'ee faan buna dhuga ta'uu danda'a jedhe. Arrabsoo guddaa. Waan hin gochuu eeywa barumsa guddaadha. Maal si jechuu barbaadeen arras Solan bor dogongoruu danda'a of course dogongoruu danda'a namni hin dogongorre hin jiru. Solan gaarii hojjeta gaarii hojjeta bakka ati gaarii hojjettetti gaarii hojjette
si jedhuun qaban akka namummaatti akka oromummaatti si galee fakkeenyaaf wanti anaaf si nama arra waliin fideen waasofsiisu irra guddaan oromummaa irra guddaan oromummaa amantaan qofa amantaan tokko miti ani muslim ati kristaan oromummaa waan gidduu keenya jiruuf waan tokko waan irratti waan waliin qabnu kana irratti kan waliidha waan waliin qabnu irratti waan waliin hin qabne immoo walii kabajaa deemna fakkeenyaaf ani maaliif ini viidiyoo kana gadi ba'ee dalagee sirbi nan ilaallatu waa'een soolan na ilaallata akka ajaa'ibaatti na ilaallata ituu ati waa'een koo sin ilaallatu na jette maqaa oromoo miti jedhu an oromoo miti jedhi gashi bakka itti gasha yoo jiraate yookaan afaan oromoo kanas abbaa gashituuf yoo qabaatte gashi gaafa sana waa'een kee nan ilaallatu yookaan namummaa ati ilmoo namaadhaati namummaarraa yookaan gara malaayikaa rabbiitti yookaan gara seexanaatti jijjiiramuu qabda waan sanaan ala waa'een kee akka ajaa'ibaatti na ilaallata ituun ilaallatu ta'eeti as sooshaal miidiyaa irra baatee viidiyoo dalagdee viidiyoo kee irratti namni komentii laatee atis kan namaa irratti laattee waan hawaasaaf ta'u fakkeenyaaf namoota eenyummaa isaanii hin beekne warroota afaan keenya hin dubbanne viidiyoo isaanii diyuut goona maaliif wantichati hawaasaaf ergaa qaba isa hawaasaaf ergaa hin qabne waan kanaan fayyadamiina wanti kun sirrii miti isin balleessa jennee irratti dubbataa jirra sababaansa waan nu ilaallatuuf siigala ammas irra deebe wanti si jedhu namni nama arrabsu kutaama kamiyyuu bakka hin bu'u amma mucaa sanarraa waa'ee mucaa amma kaase viidiyoo hojjechuuf jedhee achi keessatti maal jedhe beektaa mucaan sun na ajaa'ibe nama umuriin naan gadiidha umuriin isaa 20 jalqabaa keessa nama jirudha hakki jedhe waan ajaa'ibaa ati eessatti dhalatte tu na jedhaniiti ati warra eessaa dhadhaniitu na gaafataniiti an oromoodha jedheen itti maa'edha maaliif ennaan yeroo ammaani bakka akkasiitti dhaladhe jechuun gaafati bakka akkasiitti dhaladhe jettu namni gandummaatti achi galaa'edha fakkeenyota garaagaraa kaasee buna finfinnee kana keessa namni yeroo buna dhuguu jedhe nama ganda isaa biraa malee dhaqeen nu godhe agartee sadarkaa gandummaan gee agartee rabbii edhisoolan amma kanaadha fiyyuu ati waan dubbattu kanarratti akka uumaan sirraa beekutti dubbatta taanaan akka hawaasni jaallatutti dubbatta taanaan hawaasni kunoo gadi bu'ee waan gadi bu'ee haasa'a kunoo eenyu maqaan fakkeenyaaf ajadamsaa iddootiin fudhadhu waraqaa icitii sana kan nyaatee fi maqaa Taaddasaa Birruufaa maqaa gootota meeqaatti keessa jira ituunni gaafa sana waraqaa sana ciree nyaanne ta'eeti umriin Taaddasaa Birruufaa umriin namoota maqaan isaanii achirra jiru gaafuma sana dhuma ture gaafuma sana raawwata ture jarri waaqoon eenyudhaan maqaan isaa inni muslima jeneraal Taaddasaa Birruufaa amantaa biraadha kan isaan hordofan amantaan nama hin daangessu namummaa amantaan nama hin daangessu oromummaa namni ganda jala dhokate jettee namootumti ganda sanaa yoo isaan dhufanii gandatitti dhalatte arrabsan akka isin maaliif akkasuma jettu in jedhin nama sana qofa piigodi fayyadam eeggadhu si aarsanii namoonni waan hin taane si dubbachiisuu danda'u kun obboleessi kee wallaalaa tokko dhaamsanni si dhaamudha akkitirra jirtu sirriidha gaafati dogongorte akkuma narra si qeeqan gadi ba'e gaafa dogongorte sina qeeqi bilbila kooyyuu qabdaa naa bilbiluu dandeessa sagalee naa qabuu dandeessa kun immoo waan sooshaal miidiyaa irratti ta'eefin ba'ee sirratti dubbadhe yoon asirratti dubbadhe malee yoo ani sitti hin dubbanne inni ganda keetti dhalate ati dogongorteetta jedhee sitti hin dubbanne eenyu sitti dubbata dura jecha Jawaar Mohaammed tokko yaadatta yoo ta'e maraataan tokko Arsii keessaa ba'ee yoo ganda biraa arrabse namni maraataa sana dura qabu ilmaan siif komandoo ta'uu qaba Wallagga keessaa yoo ba'e namni nama sana dura qabu nama Wallaggaa ta'uu qaba jedheen ani ati maraataadha jedhaan jiru na hubatte akkasi Maarqosiif hin kenna ayyee galata Maarqos anaa dhufu nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu jirra akkam nagaa keetii Maarqos baga jiraatanii yaa'u Sheek Ahmad dubbatanii jiru waan hundaayyuu akka gorsaatti dubbachuu waan amma qabxiin isaa inni dubbate keessa fakkaata amman jira
bakka tokko dhaabadhaa isa ibsamaa jirta taa. Qoy akkasi makiinaa keenya jira kanaaf qoy wifi hin disco. Ila Oromoon yeroo ammaa akkuma amma Ahmad jedhe yeroo ammaa kana baay'ee of eeggachuu barbaachisa waan miidiyaa irratti poosti godhan beektee maaliifi waan dhugaati dubbatte irra waan xiqqoo dogoggoraati dubbattetu irra fudhatama qaba irra vaayiraalii ba'a. Jechuun nama viidiyoo sana hundi keenya arginee jirra. Viidiyoon sun maarratti dubbatame kan jedhus immoo dhugaan lafa jiru hunduma keenya ilaallata. Jira. Yoo viidiyoon tokko jechuun waan Oromoo tokko yoo Arsiillee ta'u Wallagga ta'u Jimma ta'u Daazin Maatar wanni tokko fakkeenyaa fi artistiin tokko akkamitti akka keessummeeffamuu qabu maal ta'u akka qabu sana ilaalameet irraa dubbatama. Garuu inni maal dubbate waan sana keessa dhugaan jiru maali? Maaltu sirrachuu qaba jechuudha ishee namni keenya yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti waan xixiqqoo dogoggora jiru fuudhee oofa. Kanaafillee dammaqaa ta'uu qabdu yeroo kamiyyuu gaafa waa poosti gootan kan gaafa qeeqa fudhattanii sanaafillee dammaqaa ta'uu qabda. Sigalee adama viidiyoo sana kaasteetta viidiyoo sana kaasuullee sin barbaachisu yookaan ediit gochuu dandeessa turte. Haa ta'u kuniyyuu kabaja Oromummaati. Kanumaafiyyuu galatoomii nan dogoggora jechuun waan guddaadha. Amma saanama viidiyoo sana achi deebina. Viidiyoo sana si duwwaa miti namni duut godhe aniyyuu sheeminna qabatee viidiyoo sana duut godheera. Jechuun artistoota nu akka Oromootti artistiin ganda hin qabu. Mitiire artistiin kan Oromooti malee ganda hin qabu. Garuu maaliif artistii tokko fuudhanii dhaqanii waa ganda tokkotti akka geessantu nu galaa hin jiru beektaa? Keessumaa immoo dhiifama naa godhaate waan dhugaa tokkoon dubbadha yeroo baay'ee waan dhugaa gaafa dubbadhu namni hin jaallatu. Ijoolleen gara keenyaa kun waan xiqqoo tokko gaafa dubbattanii duulatu baay'ata. Anuma kanarraa kaasi. Ani waan keessa darbee waa hedduu keessan darbee dhiifama naa godhee. Waan biraa godhee miti. Jechuun miidiyaa kanarratti Oromoodha jennee olii gad deemnee amantaan osoo hin qoodin gandaan osoo waliin qoodin dhugaa irratti dubbanna. Gaafa dhugaa irratti dubbannu sun immoo yeroo baay'ee eebootu nutti darbatama. Waan baay'ee keessa darbinee jirra jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ijoollee baay'eetu bare masaraa akka yoonii dirribaa fa'aa waan dhugaa tokko gaafa dubbatan ganda isaa waan ta'eef ganda isaa miti waan ta'eef maal amantii biraadha waan ta'eef waan akkasii fa'aa fidu kun dogoggora guddaadha Oromoon kana dammaqinsa qabaachuu qaba. So miidiyaan kuni akka Oromootti baay'ee booddeeffamummaa qaba beektaa. Tokkoffaa miidiyaa kanarra kan jiru nama akka Ahmad fa'aa yeroo baay'een argaman. Xiqqoo darbaniitu argamu namoonni nama gorsan namoonni waan dhugaa keessa ilaalan jechuudha. Garuu baay'een ijoollee Oromoo asirra jirru yeroo baay'ee waa diteelii keessa gallee hin ilaallu. Ishee irra keessa ishee bakkeetti argamtu duwwaa fudhateeti deema namni keenya. Kanaaf atillee hin aarini warri isatti aarta illee dogoggora qabdu jechuu barbaadeeti. Artistiin kan hunda keenyaati malee kan isaa kan Wallaggaa kan Arsii jennee deemuun kun dogoggora. Security'n seera qaba. Amma viidiyoo sana nama hundumatti ilaalle amma yoo dubbanne dhugaa dubbachuuf duuti godhe dhaqa laala. Biyya jirru kana keessatti jechuudha.